Ashama arga fuunee nagaa siniifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessan nagaadha ani nagaadha waaqayyoof haa galatu baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessan isiniin jedha nagaa qabaachuu waan hundumarra kan caalu rabbiin nagaa nuuf laatee guyyaarra guyyaatti nu dabarsee maqaansaa eebbifamu waa'ee obboleettii kiyyaa kana waa tokko dubbachuun barbaade. Egaa obboleettiin keenya kuni waaqayyoof haa galatu amma tokko jajjabaachaa jirti garuu gaddishii boo'ichi ishii akkuma itti fufetti jira. Akkuma dhukkubee ture obboleessi keenya Nasir Aanolee akkasuma ilmaan Oromoo gargaaranii gara mana yaalaa geessanii gadda ishii irraanfachuu hin dandeenye obboleettiin kun irraanfachuus hin dandeessu baay'ee amma tokko maan jettudha wanti dubbatamaa dhudheen gadda haasaa turanii egaa maan jettu hoggaa namni biraa siqemma kun akkasittiin boossee abbaa ishii kana lammata in argattu waan ta'eef yaada ishii kanaan dhiphattee boossee kun miidhamaa addaata obboleettiin keenya kun kan miidhamte sammuu ishiillee waaqayyo gooftaan iddoo itti deebisuu fi homaa miti isiniin jedha homaa miti amma tokko homaan jettu amma jajjabaachaa jirti gaddaatti dhagaamu boo'ichaatti dhagaamuyyuu malee amma xiqqoo ishee homaan jettu egaa maal godhuu miti carraan ilma namaa kun egaa namni tokko guyyaatti gara lafa kanarraa deemus hin beeku inni harka uumaa keenya jira jechaadha. Akkatti lafa kanarraa kaanis hin beekan guyyaatti deemanis hin beekan obboleettii kootiif jajjabina haa kennuu fi akkasuma obboloonni itti dhiyaattan hiriyoonni ishii akkasuma biyya Dubaay keessa kan jirtan itti dhiyaattan ammallee jajjabeessa obboleettii kana jajjabeessuu barbaachisa. Obboleettii kana jajjabinni hin barbaachisa jechaadha. Biraa siqoo osoo hin taane jajjabeessuudha. Siniin jedhaa dhugaa ana baay'ee miidhama addaan miidhamte obboleettiin miidhama addaa ambara ishii keessaa ba'uu hin dandeenye miidhamte otoo abbaa ishii dhoobottu otoo abbaa ishii jaallattu otoo abbaa ishiitiin an dabarsa maatii ishiitiin an dabarsa jettu deebitee miidhama addaan miidhamte. Kanaaf wanti godhan hin jiru waan ta'eef isa du'eef boqonnaa haa kennu maatii ishiitiif obboleettii kanaaf jajjabina haa kennu boloonni itti dhiyaattan immoo gargaaraa jajjabeessaa keessattuu warri Dubaay keessa jirtan jajjabeessaa obboleessa keenya Naasir Aanolee hedduu takkaa galatooma baay'ee naman dinqisiifadhuu fi naman jaalladhee kabajaan obboleessa kanan arge. Amantiidhaa fi kutaadhaan osoo hin jenne boo'icha obboleettiin koo gaafas makiinaa jalatti nuuf darbadha jettee liivira teessee waan hedduu yaaddee waan hedduu kareersitee obboleettiin kun lubbuu ishii balleessuudhaaf kaatte kana keessatti obboleessi kun dafee dhaqqabee lubbuu ishii baraaraniiru. Obboloonni baay'eetu mirmateef obboleettii kana keessattuu immoo Naasir Aanolee mana isaatti ofitti qabee obboleettii kanaaf gargaarsi akka godhamu obboleettiin kun akka lammata hin miidhamne akka lubbuu ishiillee hin balleessine jajjabinni illee akka ta'uuf waan akkasiitiin obboleessi kun gargaara jechaadha. Obboloota baay'eedhaan obboleettii kana gargaare keessaa adda godhe kan na dinqisiifachiisu obboleessa Naasir Aanolee kana. Kanaaf namni nama ta'uun gaafa rakkatan gaafa gaddaa gaafa gammachuu wal bira dhaabachuudha. Kanaaf gadda obboleettii kanaa gadda kiyyadhe mataa akka mataa isaatti obboleessi kun fudhate obboleettii keenya kana bukkee dhaabate waan ishii barbaachisu ishiin dhukkubsannaan uummata Oromoo kanaan gara isaanitti ba'eetu obboleettiin keenya kun dhukkubsattee jirtedhe ofitti fuudhee gara mana yaalaa akka dhaqxee yaalamturre waan akkasii kan yaadeef obboleessa kana. Kanaaf waan gaarii hojjechuun gaariidhuma namaaf ta'a. Baay'ee nan ajaa'ibsiifadhe jechaadha obboleessa kana galatoomiin jedhaani dinqisiifattoota koo
namoonni waan gaarii hojjettan gaariidhuma isin eeggata. Rakkataa bukkee yoo dhaabattan, sagadde bukkee yoo dhaabattan, saboo'ee bukkee yoo dhaabattan, saabdii dhabe bukkee yoo dhaabattan, isinillee akkasuma Waaqayyo gaafa isin rakkattan, gaafa isin gadditan, gaafa wanti mana obboleettii keenyaa seene kun mana nama kamiyyuu seena guyyaa eega malee akkatti seenus hin beekanii. Kanaaf akkasitti wal gargaaruun barumsa guddaa irraa baradheen obboleessa kanarraa barumsa addaan irraa baradhe jechaadha. Isinillee akkasuma wal gargaaraa. Namoonni asii immoo YouTube irraan dhaggeeffatanii baay'ee isaaniirra gara keessan naqanii obboleettii kana bukkee dhaabatanii gargaaran danuu isaaniitu jira. Isaanillee baay'een dinqisiifadhe, baay'een ajaa'ibsiifadhe. Namni nama gargaaruu keessaa qooda qabu dhugaa nama ajaa'ibsiisa isiniin jedha, nama dinqisiifachiisa, gaariidha jechaadha. Baay'eessa waan gaariidha nama gargaaruuni. Miidhama obboleettii keenyaa kana akka ishiin miidhamtee akka isheen hin hafne, gadditee akka isheen hin hafne, egaa bukkee dhaabatanii gargaaruudhaan obboloonni kallattii hundumaan bukkee dhaabbatanii gargaaranii gaddi keenya gaddi ishii gadda keenyadhanii akka mataa isaaniitti fudhatanii dhaloonni bukkee dhaabatanii obboleettii kana gargaaran hedduutu akka haa galatoomanii. Kanumaan jechuu barbaadee innaa waan biraas hin qabu waan ta'eef obboleettii keenyaaf jajjabina haa laatuu fi ammallee jajjabeessuun keessan ittuma haa fufu. Jajjabeessuun keenya ittuma haa fufu obboleettii kana haa jajjabeessinu. Ilmi namaa kun akkatti lafa kanarraa deemu hin beeku waan ta'eef. Kanaaf guyyaa waamicha ofii hin beeknu waan ta'eef kanuma isiniin jechuu barbaada. Akkasuma obboloonni gargaaruu barbaaddan daraa keessan obboleettii kana gargaaraa. Karaa keessatiin karaa feesbuukiitiin illee dubbisuu dandeessu. Akkasuma tiktok irraan illee keessan dadhanii dubbisuu dandeessu. Obboloonni gargaaruu barbaaddan gargaaraa. Nama jalaa hin qabdi nama kamiifuu hin deebiste jechaadha. Idiyoo gaafatan hin deebiste nama yeroo kanatti jajjabina gaafata. Yeroo kanatti obboleettii kana jajjabeessuu bukkee dhaabachuu barbaachisa. Bukkee haa dhaabannu haa gargaarru isiniin jedha. Innaa dhugaa rabbii nama aarsaa baay'ee gatii baay'ee kaffaledha. Micoon tun daa'ima. Micoo daa'ima xiqqoodha. Nama gatii baay'ee kaffale namni seenaa micoo kana hin beekne hin jiru. Gatii baay'ee kaffalaa turedha. Har'allee kaffalaa kan jirtudha. Maal godhuree nama kaffalchiisa giddiidha. Hin ta'u jechaan hin ta'u hin barbaadu hin baaddoodha namarraa hin buusiniin jedha. Kaffalaa jirti har'allee aarsaa baay'ee. Kanaaf lafa kanatti immoo nutu barbaachisaa bukkee dhaabannee innaa waan qabnu illee bukkee dhaabannaa akkasuma jajjabeessuudhaan illee bukkee dhaabannaa. Kallattii hundumaan bira dhaabannee obboleettii kana akka gargaarru isiniin jedha. Dhaamsa koo isa kanadha. Suma kana isinii dabarsuu barbaade baay'ee nama gaddisiisa. Amma inni bakka boo'ichuma jechaadha baatee dhugaa namni biraa deemis viidiyoo seessee waraabbattee boosse baatee too liivirra teessee too boosse jechaadha. Maaliif bakka itti jajjabaattu hin qabdu kun asuma liivirratti baatee teessee boo'u jechaadha jechaadha viidiyoo waraabbattee boossi. Gadda maatii ofii biyya ormaa keessatti nama hin dhageechisiin. Maatii ofii keessattuu dhugaa xelaatumayyuu haa ta'u biyya ormaa keessa taa'anii homaa nama hin dhageechisiin baay'ee nama gaddisiisa. Kun waraansa addaati ta'e obboleettii kanatti maal godhuu miti isiniin jedha. Micayyoo wayiis eessa jirti? Gara Yordoon jirti. Yeroo doroonidhaan rukutaman sana yeroo sana maatii nama 4 dhabde. Biyya tokkicha maatii nama 4 ma jajjabaattee dhiiste maal gooti? Haadhaaf abbaa dhabde. Obboleessa obboleettii dhabde jechaadha. Innaa qabeenya irree dhabde. Waan hunda uumaa dhabde. Uumaa dhabdee harka duwwaa ishiitti hafte. Duwwaa harka ishiitti hafte. Innaa obboloonni itti dhiyaatan jajjabeessaniituma maalitti galta reedhanii waan itti galtu hin jiru. Maatiin hin jiru. Akkasuma immoo innaa qabeenyan illee hin jiru. Namni okaa tokkotti hafaa garuu ishee uumaatti nafne mucoo sun garuma dhiiste.
Uummanni Oromoo kun bira dhaabattee jajjabeessee homaa miti jedhaniini edaa uummanni haadhaaf abbaa obbolaa koo maatii koo dhabuun koo uummanni Oromoo kun sii jirra waan jedhutti natti dhagahame jettee yeroo tokko dubbattee turte obboleettiin kuni. Kanaaf obboloota koo carraadha waan ta'eef hundumtu namni tokko gaarii hin jibbu gaariitu nama jibba. Waan gaarii hawwus hin jibbu namni tokko garuu immoo wanta gaarii ta'e tokkotu nama hundan argattu. Nama jallaa argatti malee nama qajeelaan argattu waan gaariin tokko. Inni kun beekamaadha. Nama garaa qajeelaa ta'uun argattu. Nama garaa jallaa garuu hin argatte jechaadha. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Baay'ee keessa koona tuqeen obboleettii kanaa. Akka waan mataa kootti jechaadha. Akka waan ofii kootitti keessi kootti nagadde jechaadha. Kanaaf haa jajjabeessinu obboloonni bukkee haa dhaabannu isiniin jedha irra deddeebi'ee. Nama tokko lama nama sadis yoo ta'e bukkee dhaabatanii eezzoosh homaa miti hin deebi'u abbaan kee jajjabaadhu obsi yoo jedhanii haqa hin dhaabattee obsiti wanti godhamu hin jiru waan ta'eef obsuudha jedhanii sossobanii obsi jedhanii obsiti. Naa kanuma jechuus barbaada hordoftoota chaanaalii koo hundumti keessan iyyuu waan dhaggeeffattaniif galatoomaa asuma like share godhaa. Horoon jajjabeessaa jirtanis hedduutu akka galatoomaa isiniin jedha. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.